كين درسي رياض الصالحين باب جتشودا باب الوصية النساء جرجين جرا بكا جتشودا قوله صلى الله عليه وسلم عوان جرجين جرا ديسا إبا لما في تربات ميجا الراخام نجتشو قوله جتشي سادا عوان جتشو كان إرغمان ربي جيسوني أي أسيراتو بوجي أمتو جتشو بوجي همتو هدو جمع آنية جمعي بوجم توتين أسيرات جنما آوان جنما بالعين المهملة عيني تقا انكمنين قراني وهي الأسيرة إسين جتشر بوجمتو والعاني عاني جتشون الأسير بوجما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقمان ربي نفكيسي المرأة دبرتي فكيسي في دخولها سينوسي خيست فكيسي جتشون دبرتين سينوسي كيستي تحت حكم الزوج جلي حكمي أبا مناجل سينوسي فكيسي بالأسيري بوجي أمتو تفكيسي جيتشو والضرب المبرح جيتشوني مو هو الشاق بقاقسود يرون أوسنا بقاقسود إسي بقاقسو بقاقساتا إسي بقاقسو كان انتين جيتشو الشديد جبا إسي جيتشو دا مبرح جيتشون ببقاقسا كان انتين جيتشو الشديد إسا جباته جيتشو ببقاقسا نميتو كدو قلت أو هذا سي ببقاقسي في توسان أكسان انتاني أهودا جيتشو أهوداتي أكسان كان انتاني تنكشر مسيج أروان شف وقوله جيتش صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا جيتشون سني أي لا تطلبوا إن بربادنا طريقا كرا تحتجون به كان إسان رقاقود أتن عليهن إسان الرد رقاقود أتن إسان وتؤذونهن به كان إسان موازاقوتن والله أعلم ربي تبيك كرات جرا زاغوتني رغا رتي بربادتني تيم بربادنا جچودا جينا وينو فسرغا جنة ربي حقنو في هديني دي بلما فاف ترباتمي تربفان غاري وان معاوية بن حيدة معاوية الرانسي وديسا رضي الله عنه ولا نجبنا سرافا كيسو قال نجي قلت ننجي يا رسول الله يا إرقم الله غاري ما حق الزوجتي مالي حقتي دربرتي مالي حقتي جنان غاريدha مالي حقتي jechuudha jaartii keenya ahaduna jechuudha ما حق زوجتي أحدنا مالي حقتي dubartii keenya tokkoon keenya irra kan jiru alayhi jechuudha tokkoon keenya irra kan jiru haqti dubartii keenya kan nurra jiru maali jennaan qaala ni jeergamaan gaarii an tuطعمها isii nyaachisuudha إذا طعمت yeroo nyaatte yeroo nyaatti si nyaachisuudha bakkeedhaa hoteeladhaatti gootee galtee kan isin mana shiroo wajjin taaggaltu wajjin ciisuu miti jechuudha wataksuuhaa isii uwwisuudha iza tasayita yeroo ofii uffatte isii uffisuudha ofii uffata 80 qabda isiin lamatu wajjin rakkatti ati galamas bor isin bitattaa isii wanta qaqqabdu akkas ta'uun qabu jechuudha walaa tadribil wajha yeroo dhaatullee walaa tadribin dhaynal wajha fuula walaa tuqabbih gaari in arrabsin ولا تهجر نودين التينس ودي أتي أجا كنا كنات التيس إن الرفسين جتشك أبي هانجرين جتشو رابر جتشك أجا هكتا ولا تهجر يسير أي نودين إلا في البيت ومنا كيس التمالي أكاز جتشون چيشي كيس التمالي سيداني نودين ورود أبدي جتشك الغلاب غنما سري سيداني چوفين سايلنتين تين جتشو رابر ciisicha qofa keessatti mana jechuun ciisicha keessatti hadiisun hasan rawaahu abu daawuda waqaala ni jedhe maanaan hadiisa kanaa laa tuqbaha jechuu laa tuqabbih jechuu laa taqul hin jedhin qabbaha killaahu rabbi si haa fokkisiisu hin jedhin hin abaarin jechuudha abaar rabbi si haa fokkisiisu jettee hin abaarin jechuudha janawawiin dhuguma gaa abaarnu isin ta'u haasaa adda addaa jechuun isin ta'u gaarii kana haqti jedhe sirraa qabanuu jedhe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kun egaa akkatti warra kee bulfattu si ajajee si beeksise ganaa warra kee bulfachuu namni biraasitti ni mujechuudha hadiini 278 waan abi hurayrata radiyallahu anhu qaal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe akmalul mu'miniina irra guutuun mu'minaa jedhe ergamaan gaari irra guutuun mu'minaa iimaanan gama iimaanaati ahsinuhum khuluqan irra gaarii isaaniiti haalaan
irra caalaa mu'minummaa isaa guuttataa ta'ee ahsanuhum irra caalaa isaaniiti kuluqan gama gaarimmaati gama haalaati gama mu'minni sun jechuudha bar irra caalaan isaanii nama haalli isaanii tolu jechuudha wakhiyaarukum ammas irra maraxamaa keessani wakhiyaarukum maraxamaan keessan immoo khiyaarukum maraxamaa keessani linisaa'ihim dubartii isaatiif namni dubartii isaatii maraxamaa rabbiin biratti illee maraxamaa namni dubartii isaatii immoo maraxamaan taane rabbiin biratti illee maraxamaa miti jechuudha li'annahu dubartiin kun yoo akkamuu taate ati tumatti gaarii hojjettee fushirri isiin jetti isa kanaafuu ati immoo gaarii mattooliga gaafa immoo isiin gaarii jettee ragaasii baate warri kee ati dhugaadha nama gaariidha rawaahu tirmidii waqaala hadiisun hasanun sahih gaarii dhagaa adeemni kun hasanii sahihaa jedhanii adeemni kunis akkuma jalatti gaarii ooltu akka jarri nama gaariidha siin jedhan bammanaa koo wayyoo nama gaariidha bar inni dachii kana siin jechuu qabu bar galgalaa ganama falaxaa jala dhaabdee galgalaa ganama haasaadhaan hin gubin arrabaan adeemni 279 waan Iyaas ibn Abdullah ibn Abi Dhibaab radiyallahu anhu qaal qaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe laa tadribuu in dhawina imaa Allah garbittoowwan rabbii hin dhayina garbittoowwan rabbii hin dhayina imaa Allah jechuun garbittoowwan rabbii garbittii rabbii hin dhayina jedhe ergamaan fajaa Umar radiyallahu anhu ilaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ni dhufe gara ergamaa rabbii dhufe faqaala ni jedhe za'irna nisaa'u jedhe Umar yaa Umar kana za'irna nisaa'u jagnooman jedhe dhalooleen nutti jagnooman jedhe za'irna jechuun jagnooman annisaa'u dubartoonni eegatti dheengaddan dhayinaatti numa mataaranu hojjetaa jiru Umar ala azwaajihinna orro abbaa manoowwan isaanii irratti jagnoomanii inumaa'u miila dhisiifachuu barbaadaa jiru jee Umaroon farakkasa fi darabbihinna achumaan ergamaan rabbii farakkasa ni laaffise fi darbihinna dhawiinsa isaanii keessatti laaffise ayyee haa isinitti jallatanii hin dhawinaa jennaan jallatanii akka gootan gaa'e caroodhaan mucuucuuti shaf godhaa jedhe farakkasa ni laaffise ergamaan fi darbihinna dhawiinsa isaanii keessatti ni laaffise fa'axaafa ni naannahe gaariidha fa'axaafa yaaboo ni naannahe bi'aali rasuulillah sallallahu alaihi wasallam nisaa'un jennaani gaariidha ni naannahe jennaani ni naannahe yaa'ii beerran banii beerran jechuudha ergamaa rabbii yaa'ii beerran ergamaa rabbiitti jechuudha rasuulillah ergamaa rabbii nisaa'un kathiirun yashkuuna gaariidha beerran hedduun ni naannawan baali yaa Allah beerran hedduun ni naannawan bi'azwaajii sallallahu alaihi wasallam beerran ergamaa rabbii irraa kan ta'an jechuudha nisaa'un kathiirun hedduu kan ta'an dubartii hedduu kan ta'an yashkuuna azwaajahunna kan himatan haala ta'aniin beerran biraatummoo dhufanii mataa dhugaamma ergamaa rabbiittiyuu beerran banii rabbiyyettiyyuu beerran jechuudha banii biraatu ammoo dhufanii ergamaa rabbiitti faqaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe laqad axaafa wallaahi dhugumatti naanna'ee jira bi'aali bayti muhammadin nisaa'un aalii bayti ergamaa rabbiitti dubartiin naanna'ee jira kasiirun hedduun yashkuuna kan himatan haala ta'aniin azwaajahunna beerran isaanii laysa haala hin taaneen ulaa'ika isa sana isaan suni bikhiyaarikum isaanan akkanaa suni maraxamaa keessan hin taane jechuudha laysa hin taane ulaa'ika isaanan akkanaa suni bikhiyaarikum maraxamaa keessan hin taane isaanan beerran dhufanii akkanaan abbaa manaa keenya akkana nu godhe nutti himan suni warri abbaan manaa taatanii arra jirtan kun jedhe gaafa san maraxamaa namaan taane baqqaas hin jeen subhaanallah dhufanii itti himatan gaa abbaan manaa koo inni kun natti jallata jaa inni kun hin galinnaan jedhe jaa inni kun immoo na ajjeesuuf na duuka fiigi jaa inni kun immoo mashruufa naan finne jedha hedduuti himatan ergamaa rabbiitti yeruma sana cannaqaa bar namni isaa subhaanallah maa cannaqaa aboo rabbi isaa fadhiisu laysa hin taane gaa jedhe ergamaan ulaa'ika isaanan akkanaa bikiyaarikum maraxamaa keessan hin taane jedhe isaanan jechuudha daaribu liazwaajihim jechuudha isaanan jechuudha beerran isaanii tasa dhawanus uleedhaan isaanan galgalaa ganama zabanu kiyaarii maraxamaa namaan taane jechuudha rawaahu abu daawuda bi isnaadin sahih qawluhu zi'irna jechuun huwa bizaali mucjama zaalii tuqaa qabuun qaraanee maftuuxa fataa kan taate summa hamzaa eeganaa hamzaa kan qabdu jechuudha maksuuratin hamzaa kassaramtuu kan taate
ثم راء ساكنة إيغانا راء سكنمت سكنا كنتات ثم نون إيغانا نون الآن أي اجترأنا جغنو من جتشو أطاف جتشون مو أي أحاط نينان نوي جتشون akkanumatti gaafuma ergamaan rabbii immoo dhawiinsa jiraa keessa laafisu beerranii dhiiratti ba'anii ergamaatti dubartoonni yaa ergamaa rabbii akkanatti ta'an godhe baan manaan keenya akkanatti nu dhahe akkanatti manaan hojjete akkanatti hedduu subhaanallah firdi beet illee irra kadhaabatu isaa bar akka jiru nazaadhuma ol godhee halqiin ilmaan aadam achitti ol naqee adiin kanarraa osoo nuti hubannu maali jennaan akka jechuudha namni azaan taane akka inni itti beerran isaatii wajjin jaartii isaatii wajjin bulu irraa hubanna jechuudha namni kana qara'ee ka'ee جارتي ساجين حالان بريتشي بولا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله قال نجدي الدنيا دنيا هنجد إرجمان متاع أناني ده متاع أناني ده يوكا ميشا ده دنياكم ميشا يوكا أناني ده وخير متاعها الرجال تونك أناني سيمو المرأة الصالحة دبرتي غاريدا دبرتي غاريدا addunyaan kun eega meeshaa taate irra gaarii meeshaa addunyaa immoo dubartii yoo dubartiin mana keessaa sii toltee isiitti gammaddee isin sitti gammaddee jireenya wajjin faa godhattanii jettan isa makiinaa qabuuf isa reeboo lolaasu caalta jechuudha yooniif immoo mana keessaa kaffaamtee yookaan jaarsisi kaffayee yookaan jaartiin si kaffaatee nyaatu sittiin qabatu manatti galta waan ta'eef jechuudha kiwu jechuun amma jedhe isheenni akkas jechuudha isa kanaafuu irra caalaan meeshaa addunyaa dubartiidha dubartii gaarii akka taatanu akka dubartii gaarii rabbi isinitti qabu du'aa kadhachuun barbaachisaa sinis akka dubartii gaarii taatan ta'uu barbaachisa jechuudha rabbi hundaa isinii hagaaromsuu rawaahu muslim tadiisa kana odeesse baabu haqqi zawj amma gaawaa dubartii irraa buune akkasitti qabachuun eeggachuun dubartoota keessan akkanatti jabeeffachuun akkanatti nama barsiisuun wallaalaa akkanatti barsiisuun isa bultiin irraa bor diigamu kana dhaabuun keessan akkanatti barbaachisaadha jechuudha waa'ee dubartootaaf inne haqa jarri dhiirarraa qaban finne haqa immoo jechuudha dhiirri immoo jararraa qabu dubbanna jechuudha baabu haqqi zawji baaba haqa jechuudha abbaa manaati baaba haqa jaarsaati alal mar'aa dubartiirra kan jiru gaarii yaa gaariidha sadarkaa qabda baabu haqqi zawji baaba haqa jechuudha jaarsaati alal mar'aa dubartiirraa kan qabu jechuudha dhiirris dubartiirraa kan inni qabu qaala allahu ta'ala rabbi wal ta'anni jedhe arrijaalu dhiirri qawwaamuuna jajjaboodha ala nisaa dubartiirra bimaa faddala allah gaariidha bimaa faddala allahu sababaa waan allahaan caalchiseef jecha bimaa faddala allahu sababaa waan allahaan caalchiseef jecha gaarii irraa kutee gaa quraanni achitti gaa hedduu oofaa sababaa waan rabbiin caalchiseef jecha jechuudha caaloodha humna keessattis jaboodha waa hedduu keessatti jaboodha dhiirri dubartiirra jaboodha jechuudha gaafa kana gaarii hedduu irraa kuteelleeti quraanni kunii وأما الأحاديث أمو حديث ونرى غاريدا فمنها حديث سنرى جيتشون فمنها حديث عمر بن الأهوس حديث عمر بن الأهوس السابقي كدرباتي كان دبرسين حديث عمر بن الأهوس اللي أتشما كيسا جرا في باب قبله ما هو نقدوك في باب قبله بابا كان كيست غاري بابا كان كيست كدبني جيتشون وعن أبي هريرة أبا هريرة رانسي وديس رضي الله عنه والله جبنا سرا فقيسو رضي الله عنه والله جبنا سرا فقيسو صحابة لغا سرا جلتوتيا قال نجي قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرقامان الله نجده إذا دعا الرجل يروامي قرباني جنان قربا يروامي سبانا بر dhiirri yeroo waame imra'atahu qaallittii isaa hogguunii fi waame falam taate ilaa firaashii jechuudha gara firaasha isaatti hogguunii fi yaame qottumee wajjin ciimna qottumee gaariidha duuba jennaanii wajjin sitti naajomee qottu jedhee hogguunni gara firaasha isaatti waame qottumee sitti naajomaa irraa jedhee falam taatii yeroo isatti hin dhufin ayyan hojiin qabaa amma dhufuu qaqqabaan gizee kanamoo nufuwan nida akkam dhufaan jiru yoo jette
akkasii bara amma hojiin qabaan amma simbirroodhaan kan bishaan keessa maama gangaladhu siin jennaan rakko falam taati yoo isatti hin dhufin fabaata yoo bule gadbaana dallanaa haala ta'een haala yaa'isii irratti yoo dallanaa bule hin diddee dhufu jedhaa yoo dallanaa bule laanataha isii abaara almalaa'ikatu maleekaan isii abaara hattaa tusbiha amma inni ganamatti seenutti amma inni bariitti seenutti maleekaan abaarsisiirra haa jiraatu abaarame jetti abaaraa bultee wolti maleekaan subhaanallah muttafaqun alayhi bukhari muslim وفي رواية لهما رواية جل ما نفتهم إذا باتت يرو بلته المرأة قالتين هاجرة هودو على تاتين اتها على تاتين فراش زوجها فراش أبا مناسيرا اتها على تاتين أبا مناسيرا فراش سارا داتي جنچيسو دي اتها على تاتين يو بلته لعنتها إسي أبار الملائكة ملائكان حتى تصبح أما سيمبري صفة تسي أبار abbaan manaa keessi waa minnaan diddee irraa cittee aboosii na citu jedhaa bulti maleekaan subhaanallah abaarsi maleekaa jaba wafii riwaaya tokkoon qaala ni jedhe rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe walladhii nafsi biyadihi jedhe isa nafsii lubbuun koo harkasaa jirutti kakadhee jedhe rabbiin baana isa lubbuun koo harkasaa jirutti kakadhee jedhe maa min rajulin in taane gurbaarraa yadeecu kani waamu imra'atahu dubartii isaa kani waamu ilaa qorra isaa jechuudha bar ilaa firaashii gara firaasha isaatti fata'abaa kan digde alayhi isarratti kan digde hin dhufu jetteen yeroo inni waamu illaa kaana ta'u malee nafu jedhe ergamaan alladhii fi samaa inni samii keessaa isii irratti ta'u malee nafu saaqixan alayha isii irratti dallanaa ta'u malee nafu jechuudha inni samii keessaa eenyu rabbii bar rabbichi sun isii irratti dallanaa ta'u malee nafu jedhe hattaa yardaa anhaa amma inni siiraa jaallatutti eenyu amma abbaan manichaa siiraa jaallatee siidhaan araaramee siiraa dhiisee dallansuu isaa kana irraa galutti rabbiin isitti dallana jechuudha isa kanaafu sadarkaa akkanatti guddise diduun qabanu jechuudha yoollee haajaan itti jiraate malee haajaa wanni sun yoo uzuriin itti jiraateen alatti fedhu galgala hawaamu fedhu ganama hawaamu fedhu hojii hattan nuura ergamaan rabbii ganaa dhufa odoma jechuudha biddeen tolchaa jiraatte odoma eela irra jiraatte nyaatichaan sun haa gubatu malee fazahabat alayha dhaquu waajiba irratti tahaa jira hadiimni 283 gaari 82 waan Abii Hurayrata radiyallahu anhu aydan itti deebinee Abaa Hurayraarraa anna rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii qaala ni jedhe laa yaxillu halaalin ta'u limara'atiin dubartii takkaaf halaalin ta'u anta soomuun dubartii tokkoof halaalin ta'u sooma sunnaan sooma ittee galgalaa ganama soomaa oolti wazawjuhaa haala abbaan manaasii shaahidun biyya jiruun illaa biiznihi eeyyama isaatiin malee yoonni soomuu bor jettee eeyyamattee soomuu qabdi sooma sunnaa maaliifi walaa ta'adan fi bayti ammas heeyyamuu dhabuudha mana isaa keessatti illaa biizni eeyyama isaatiin malee dura buute seeni jechuu dhabuudha bar yoonni seeni jedhe malee maaliif jennaan maaf sooma isarraa fakkadattee soomuu qabdi jennaan li'annahu inni isaatii fedhetti haajomuu danda'a waan ta'eef jechuudha isa kanaafu sooma sunnaayyuu sooma waajibaa malee sooma sunnaa fi qaadaan soomuudha qabdi abaaramtuudhayyuu halaalin ta'uu jedha muttafaqun alayhi Bukhaarii Muslim وهذا لفظ البخاري kuni lafzii Bukhaariitii jedha gaariidha kuni lafzii Bukhaariitii hayyee hadiini 283 waan Abii Hurayra waan ibni Umara رضي الله عنه عبد الله المؤمر الرا ربي نسال لما نرا جبين صافا جيسو سان را جالتو عن النبي صلى الله عليه وسلم ارغم ربي قال نجي كلكم شفتي كيسن راع تكسير وكلكم شفتي كيسن مسؤول غافتمادا عن رعيته وان تكسر غافتمادا نمني كمو تكسير وان تكسو سن را ني غافتما والامير راع امير جچودا بلچيني ايغال والرجل قربان اللي راع ايغال على أهل بيته من ساكيسة إيجاد قربان من ساكيسة موتي دا جيتشو نمي إيراتو من ساكيسة موتي دا واني إساقدي إيجا ما دا جيتشو دا إرتي ألافي دا والمرأة دبرتين اللي راعية تكسيتو دا إسين اللي تكسيتو دا جيتشو على بيت زوجها من جارسة سيكيسة تكسيسو دا وولده المو ساكيسة تيتا ميراري isaa gaditti itti aansee mana sana keessatti amiirri eenyu isiidha jechuudha. Fakullukum cufti keessanuu raa'in tikseedha. Wakullukum cufti keessanuu immoo mas'uulun gaafatamaadha. Arraa'iyatihi waan tiksurraa gaafatamaadha.
guyyaa qiyaamaa ni gaafatamaa. Maaf kan isa kana akkanatti tiksuu dhabde, maaf akkana bareechuu dhabde isa kana maaf akkana gochuu dhabde jedhamee waan tiksirraa ni gaafatama guyyaa qiyaamaa. Gaariidha. Adiini 284ffaan gaarii 84ffaan وعن أبي علي طلق ابن علي طلق علي رضي الله عنه لان جبنا سرافة جيسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجمان الله نجد قال نجد إذا دعا الرجل يرو وامي الرجل قربان زوجته جارتي سايرو وامي لحاجة حاجة ساتيف جاري حاجة ساتيف يرو وامي فلتأتي سترفت وإن كانت يوتات اللي على التنور له قبابا رتيو تاتلي قبابا أكفان هررجتي قبابا جاني كبيا كينياتي مو إيلي رتيو تاتلي يود مسين بدين التنات إيقوم بفتور راقبات تلي وإني وامي جنان لقوق أبدي اتحاجة سباسو فيك أبدي رواه الترمذي والنسائي ترمذي تديسة كنوديس النسائي تديسة كنوديس وقال ترمذي نجد حديث حسن صحيح حديث يكون حسني صحيح جد سبحان الله جاري ده حديث كتير ده إن شاء الله مي بكا كان بولي بابا كان في نيوخا هيا ريفني فينا جاري ده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاري أزجين تانان ديسي عاصم بولا إن شاء الله بكا كان بولا ديسي تنيد إيرتا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق.